Ta'uu kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota keenya akkam jirtu? An Paaster Magarsaa Taaddaseedha, akkasumas Faarfataa Magarsaa Taaddasaadha. Har'a dhuga ba'umsa gabaabaa tokkoon isiniif qabadhee dhiyaadhee akkasuma gara yeroo yerootti waan akkas hojii Waaqayyoo hojjetu kana isiniif qabannee dhiyaanna. Har'a nama tokkotu na bira jiru mee isaanii wajjin yeroo fudhannadhee yaada. Nagaan isiniif haa ta'u mee maqaa keessaniif lafa dhuftan natti himame. Maqaan kiyyaa Dajanee Lammiin jedhama. Magaalaa Minaaree Aanaa Meettaa Walqixxee irraa dhufe. Aanaa Meettaa Walqixxee magaalaa Minaaree irraa dhuftanii mee kanaan dura akka isin dhukkubee turte natti himtanii turtanii maal isin dhukkubee ture mee gabaabaamatti? Dhibeen kiyyaa ji'a lamaafan ciisen ture. Eshi. Alaajii hidhanaan jedhaman yaala. Mana yaalatti kiniiniidhaan marfee fudhannaan dirree fayyuu hin dandeenye. Namni Waaqayyoo kuni hin kadhatu innaan iddoo kanatti dhufe dhibee kana Waaqayyo naa kadhatanii erga gaafa isaan guyyaa dhibee kana naa kadhatan gaafa ji'a 8ffaa guyyaa 6ffaa keessa naa kadhatanii. Baruma kana ji'a 8ffaa guyyaa 6ffaa keessa naa kadhatanii dhibee sun halkan nan ciibsu sa'aatii tokko lamarra rafu erga isaan gaafa guyyaa naaf kadhatanii. Achirratti sa'aatii tokkoof lama caalaa hin raftan maaltu isinitti dhufee naan rafuu dadhabdu abjuu argitu moo maaltu ta'a? Abjuudhaan nama du'e faannatti dhufa. Eshi. Bineensa faannatti dhufa. Sanaafuu gachiisuu nan sodaadha. Gaafa gachiistanii nama du'e fa'aa bineensa du'e fa'aa argitan kana maaltu itti dhaga'ama? Innuma raftu moo itti fuftanii akkam taatu? Ifuu hin rafu. Eshi. Taa'atuma bula. Nan sodaadha. Sagalee dhuma du'aatu hinduuta hin jiru natti dhaga'ama. Sanaa booda amma lafti baruutti ofirratti dhaggeeffachaa bula. Kana namoonni naannoo keessanii hin beeku? Hin beeku. Maal isiniin jedhu namoonni? Haati manaa kun na bira hin ciiftu narraa hiitteetu waan waattataa buluufiyyuu siifuu akka ittan gachiisuun qabu kophaa rafanaan jettee algaa kophaatti naa dhiisteetti iddoo biraa rafti. Iddoo biraa rafti isheen? Ammam ta'eera kun iddoo biraa rafuu jalqabdees? Ji'a lamaaf. Ji'a lamaaf. Esti mee gaafa isinii kadhadhe sana maaltu ta'e yaadattu gaafa namni Waaqayyoo kun isinii kadhatan ani isinii kadhadhe kana maaltu ta'e yaadattu mee? Humna tokkotu dhufee raawwatee natti bu'ee sanii booda of wallaalee. Eshi. Humni kun narraa rukutame akka qilleensatti na keessaa sammuu kiyyaa qabee amma miilatti na keessaa yaa'e. Isin keessaa yaa'e? Sanaa booda nafa koo naguu sun narraa dhaabbate. Sanaa booda sammuun koos nagaa argate. Nagaa argattan? Gammachuun illee sammuu kootti kan hin dhagaamne sanii booda gammachuu guddaa sammuu kootti dhagaamuu eegale. Amma gaafa isin ilaalu bifuma keessan kanarrallee erga gaafa isinii kadhadheeti jijjiiramni waan jiru fakkaata. Mee isa kana akkamitti ilaaltu isin namni wanta isinitti dubbate hin qabu? Namni baay'een natti dubbataniiru. Eeshi. Magaalaa keessatti yoo na argan markiin kee jijjiirameera. Afurii du'aa sirraa cabeera maal akka argatte hin beeknu naan jedhu. Ani garuu waan hin argadhe nan beeka waan ta'eef ayyaanni Waaqayyo waan na tuqeef baay'ee guddaan itti gammada. Sanaaf baay'ee natti tola. Waaqayyo guyyaa sanarraa kaasee jireenya koo tuqee du'a mo'achuu koollee nan mirkaneeffadhe guyyaa sana Waaqaaf galannaa ta'u. Ameen ameen maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Mee akkasin dhukkuba kana dhukkubsattan naannoo keessanii namni beeku jira? Nama baay'eetu beeka. Fakkeenyaaf ammoo obboleessi tokko nu bukkee jira. Hin beekaa inni akkasin dhukkubsatu? Hin beeka akka inni dhukkubu. Hin beekaa? Hin beeka. Ammatuun gaafadhe inni waa jechuu hin danda'a? Hin danda'a hin beeka. Mana yaalatti yeroo afuriifan deddeebi'aa ture. Eshi. Uffata naannootti nan deebi'ee. Eshi. Hoolotatti nan deebi'ee. Kanaaf fayyuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu namoonni naannoo dhaqaa waaqa kadhachiifadhaa isiniin jechaa turan. Haa ta'u egaa Waaqayyoof galanna ta'u dhuga ba'umsi kan dhugaa ba'amu ulfina Waaqayyootii fi kanatti nama miti kan galateeffamu waaquma isin fayyisetu ulfina fudhata. Kanaaf Waaqayyoon galateeffachuu baga deebitee dhuftanii isinittan deebi'a. Mee obboleessa maqaa keef lafa dhufte nutti himi? Maqaan kiyya Faayisaa Addunyaa jedhama. Aanaa Meettaa Walqixxee magaalaa Minaaree ganda duwwaa tokkodha. Magaalaa Minaaree ganda duwwaa tokko sagalee kee xinnoo ishee ol nuu kaasi. Isaan amma dhugaa ba'an kana hin beektaati? Nan beekee. Eenyu jedhamu? Dajanee Lammiidha. Dajanee Lammii mee dhukkubaa ture isaaniin dhugumaa? Dhukkubaa ture ji'a lamaaf. Ji'a lamaaf dhukkubsataa turan. Amma akka isaan fayyan maal isaanii irratti barte ati waan barte qabdaa mallattoo irratti agarte? Mallattoo dhagni isaanii nan gaafadhaa fayyataniirtu jedhanii fayyeera. Qaamni isaanii deebi'eera. Eeshi. Haala fayyaarra jiru. Haala fayyaarra jiru amma. Kanaafiyyuu waaqa isaan fayyise kana mee ati akkamitti ilaalta mee maal jetta waaqa kanaan? Waaqayyo guddaa ulfaatu hin jedhanii. Ati maaliif dhufte har'a? Ana seenaa dhukkubaa. Sumaafin gooftaa kanaan isaan akkana fayyisu. Kanumaaf dhufte. Waaqayyoof galanna ta'u siifis nan kadhadhaa gaaf tokko dhuga ba'umsaaf akka ati deebitee dhuftu nan amana. Isaan waan dhugaa ba'aniif dhuga ba'umsi yoo ragaan nama biraa jiraate wayya jedheetanii si barbaade gooftaan si haa eebbisuu siif immoo itti fufnee kana booda kadhannaa guyyaa biraa dhufte dhugaa baata. Mee gara isaaniittan isin deebisa daawwattoota keenya. Kanaafiyyuu waaqa isin gargaare kanaan maal jechuu feetume? Ani wanni jechuu barbaade waan guddaa jechuudha.
guyyaa isbii waldaa kana keessatti deebi'ee ammas isa kanaan alatti sagalee ilillee qabadhee saba kana fuulduratti dhuga baatu waaqayyoo tan ta'a kana olitti dinqii waaqayyoo gooftaan waldaa kana keessatti hojjetee garbicha isaa Paaster Magarsaa wajjiniin waaqayyoo harka isaatiin hojjechuu isaa guyyaa biraatis dabalee tan deebi'ee saba waaqaa fuulduratti dhugaa baay'ee tan amana jechuudha. Ameen. Haleluuyaa. Waaqayyo akka kana godhu nana mana. Gooftaan bara keessan eebbisu. Itti fufnee egaa obboleessa keenya samma isin bira jiru kanaaf immoo kadhanna. Eebbifamaan isiniin jedha. Ameen. Hordoftoota keenya nagaan waaqayyoo egaa isiniif haa baay'atu jecha dhuga ba'umsa ajaa'ibsiisaa kanaa akka isin hordoftan isin affeera gara fuulduraatti haaluma kanaan dhuga baatii tokko tokko isiniif dhiyeessina. Akkuma isin agartan amma yeroo kana yeroon kun yeroo koronaan nama waldaadhaa balleessedha. Agartaniittu teessoon keenya akkaataa kanaan jira manni keenya illee akkaataa kanatti jira. Waan goonuu hin qabnu gaa'ii nama tokko lama yeroo dhufu akka itti kadhannee geggeessina jechuudha. Waaqayyoon nuuf kadhadhaa. Waaqayyo biyya keenya akka yaadatu naannoo keenya akka yaadatu gooftaanuu kadhadhaa. Iddoo kanatti sagantaa bal'aatu geggeeffamaa ture fayyina gurguddaatu ta'aa ture. Yoo waaqayyo jedhe gara fuulduraatti sagantaa kana isiniif hiruudhaaf yaalla isiniif dabarsuu yaalla jechuudha. Waaqayyos nu gargaara jedhee namanaa gooftaan isinii wajjiniin haa ta'u shaaloom eebbifamaa waaqayyo isin faana haa ta'u.